Ayyee Chaannaaying Daayirekteeraa fi Gulaalaa Olaanaa Sagalee Barmaati. Yommuu loltoonni Maayinmaarii fonqolcha raawwatanii aangoo qabatanii dhaabbilee miidiyaa irratti tarkaanfii fudhatan dhaabbanni oduu isaa kan walaba ta'e gidiraa cimaa keessa seene. Naaying yeroo ammaa bakka Sagalee Barmaa DVB jedhamu karaa saatalaayitiin gara Barmaatti yookaan Maayinmaaritti tamsaasu biyya Noorweey keessa qubatee ture. The military have arrested over 100 journalists after the coup in February 2021 and still Gareen loltoota yemmuu guraandhala bara 2021 aangoo qabatan gaazexeessota 100 ol hidhan 50 kan ta'an ammas mana hidhaa jiru jedha Chaannaaying. Warreen hidhaman kana keessa gaazexeessonni dhaabbata isaatiif hojjetanii hedduudha. Naaying warreen badhaasa walabummaa Preesii Adduunyaa gareen mirga gaazexeessotaatii fi falmu CPGN kennu isa bara 2021 argatan keessaa isa tokko. I would rather would think this award will highlight the plight of our journalists on the ground who are in prison. Badhaasni kun gidiraa gaazexeessota keenya lafarratti mudataa jiru agarsiisa. Warreen mana hidhaa keessa jiran, warreen lubbuu isaaniitii fi jireenya isaanii egeree balaa keessa galchanii hojjetaniif jedheera. Akkasumas gaazexeessonni Beelaaruus, Guatemala fi Moozaambiik rakkina biyyoottan isaanii keessa jiru gabaasuu isaaniitii fi badhaasa kabajaa kana argataniiru. Jeol Simooni Daayirekteera Olaanaa Koree mirga gaazexeessotaatii fi falmu CPGA'ti. Waa'ee kana irratti VOA waliin dubbataniiru. I think that our honorees recognize and we recognize that the environment for independent journalism has changed. Haalli gaazexeessummaa walabaa bakka hundatti United Statesiin dabalatee akka jijjiiramaa jiru warri badhaafaman kun hin beeku. Nus hin beekna. Gidiraaleen jiran jabaadha. Akkuma yeroo an waggaa 25 dura hojii kana jalqabe akka carraa ta'ee ammas jijjiiramni ammanaa hin jiru jedhan Jeol Simoon. Anaataasiyaa Miijaa dursitee odeeffannoo argatti. Gaazexeessituu biyya Guatemala kan taate Anaataasiyaan mormii hagayyaa bara 2020 magaala ishee Joyabaad keessa ture gabaasuudhaan nama jalqabaati. Booddee hin hidhamte. I was deprived of my liberty for 36 days. The hearings were postponed. Guyyaa 36 fi bilisummaa koo dhabeen ture. Adeemsa seeraa tursiisuudhaaf jedhamee mana murtiitti dhimma koo lafarra harkisaa turan jette. Abbaan seeraa akka isheen balleessaan hojjanne murteessan. Haa ta'u malee Miijaan ammayyuu sodaa keessa jirti. Itti dabaluudhaanis akkana jetti. Yoon dubbachuu itti fufee na ajjeesu. Maatii koo balleessu jette. Joel Simooni waa'ee egeree gaazexeessummaa yemmuu yaadanu abdiin of eeggannoo irratti hundaa'e akka itti dhaga'amu dubbatu. Nama hojiidhaanis agarsiisanudha. Walabummaan Preesii yookiin walabummaan yaada ofii ibsachuu lola bara odeeffannooti. Moo'uu qabna. Qabsoo jabaadhaa fi dheeraa ta'e keessa akka jirrus hubachuu qabna jedhan Joel Simoon. Ayyee Chaannaaying qabsoo walabummaa Preesii keessa turuu barbaada. I think it's a really bright future. And now, almost more than 10 months after the coup, the military never really able to silence ifa qabeessa ta'etu natti mul'ata. Amma erga loltoonni fonqolcha mootummaa taasisanii ji'a 10 ta'eera. Akka biyyattiinii fi uummanni callisan gochuu hin dandeenye. Odeeffannoo hedduu guutummaa biyyattii keessaa argachaa jirra. Yeroo jalqabaatii fi yemmuun Barmaa gadhiisee ba'ee deebi'ee galuudhaaf waggaa 20 natti fudhate. Abdii an amma qabuun garuu biyya kootti deebi'ee galuudhaaf amma yeroo sanaa natti hin fudhatu.